Hijra ilman dahee mabruk naan jira. Onneen koo qulqulluu har'asi jaalataa. Akka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Raahel Tuubii anaa dhufu jecha akkuma beektani gaafilee na gaafadhaa jedhee sin gaafadheen ture. Gaafilee keessaniif immoo har'a maal akkan gaafatamee fi maal akkan isinii deebisu qabadhee isinii dhufeera. Nafaana turaan affeerraa kiyyaa ta'u amma kara gaafatameetittiin deebi'aa bakka jirtan hundumattuu jaalalliif nageenya isiniif haa ta'u jecha kara gaafii kiyyaatittiin deebi'aa. Gaafiin kiyya gaafilee naa kennaman keessaa yookiin immoo gaafatame keessaa hunda barreessee yookiin dubbisuu fi sa'a lamaayyuu nan ga'u maaliifin keessaa filadheetinan gaafilee wal fakkaataa baay'ee karra caalu gaafilee wal fakkaataa na gaafatanii kanaaf gaafii keessaa filadhee yookiin immoo gabaabsee kana fidee nafaana turaan affeerraa kiyyaa ta'u gaafii isa tokkoffaa kanan keessaa filadhe keessaa gaafii isa tokkoffaatan maammishaa Tuubiin qashtii too qaalii eessa baddee naan jedhee ani immoo hin bannee jira. Sababa badeefiin qabaa. Sababni nani badeef akkuma as gaafatamee sababoota baay'ee yookiin immoo keessota baay'ee na mudate. Keessota saniif deebii yookiin immoo gaafii keessaniif qabadhee dhufee jira. Hin bannee siin jechaan jira. Maammishaa Tuub galatoomii. Kadijaa Tuubiin kootu onnee dafiitii qaalii umu'aanaan jettee anis habiibtii qaalii umu'aa siin jechaa na gaafachuu keetiif galatoomii. Kara gaafii ittaanitti deema. Nafaana turaan affeerraa kiyyaa ta'u. Snaappiin immoo maal jedhee ilmoo fi jaarsa qabdaa akka naaf deebiftu abdiin qabaadhe ni anis abdii akka ati abdiin irraa qabdu nan beekaa ilmoos jaarsas nan qabaa ani waaqayyo haa galatoomu siin jechaan jira snaap gaafii na gaafachuu keetiif baay'ee galatoomii. Warreen kaan immoo nafaana turan affeerraa kiyya. Kanaaf Oromiyaan biyyaa jette okay gaafiin kiyya dugaleetan heeruma jettee turte. Maaliif haftee jeemanitti heerumte kanuma heerumte dhagee naan jettee sirriidha. Heerumee jira. Oma rakkoon qabu galatoomii dhaga'uu keetiifis galatoomii eeyyanii heerumee jira. Kanaaf Oromoo King Oromiyaa Raahel welcome siin jenneerraa jabduu ko wanti hundumtuu carraaqqii gaafata. Yoo carraaqqi ni milkoofta. Milkaa'uuf garuu wantoonni si dhiphisan yoo jiraataniyyuu ati of duuba hin deebi'ini. Jabaadhu tarkaanfadhu gara dura keetitti naan jedhee Oromoo King Oromiyaa naaf jiraadhu galatoomii siin jedhee jira. Oromoo King Oromiyaa. Kanaaf gaafii kaanitti fufaa nafaana turaan affeerraa kiyya yaani dhalaa jabduu yuutuubara afaan Oromoo keessaa kan beekamtu yookiin immoo afaan ishiitis sabboontu yeroo hunda viidiyoo kan gadhiisuudhaan beekamtu. Kanaaf welcome back siistuu naan jettee well stay siistuu thank you very much siin jechaa galatoomii. Kanaaf kara gaafii kaanitti dhageeffadhaa. Gaafileen keessan wal fakkaataa waan ta'eef gaafii wal fakkaataa ta'e keessan mummureetinani. Kanaaf nafaana turaan affeerraa kiyyaa meeqa Zahara maaf qullaa dhuftee naan jette Zahara. Ani yeroon diraamaa dalagu fakkeessuuf shiita yookiin immoo maqrama uffadha. Maaliifin qullaa dhufuun kiyya ani kiristaana ta'uu kiyya hundumatu na beekaa. Ani immoo kiristaanaa pirootestaantidha. Kanaaf aadiidhaan na biratti kiristaana waan ta'e kiristaana taanee qullaa deemaa oduun jedhin ani uffannaa seera qabeessaa uffannaa faaya ta'e uffadhee dhufe malee ani qullaa sin dhufne amma uffannaan kiyya immoo uffannaa seera qabeessati. Na gaafachuu keetiif galatoomii gaafii keetiif deebiin kiyya kanuma. Nafaana turaan affeerraa kiyya. Efraatuuf baga jiraattee bareedduu ko naan jettee atillee Efraa baga naaf jiraattee bareedduu kiyya galatoomii. Farduusaa Nasir
wallahi siyaade ani nan jette wallahi anu siyaade habibti walren daawwattoonni kiyya dhugaa yaani YouTube jechuun YouTube nama suusii nama qabsiisa akkuma beektan YouTuberoonni yaani ani keessota baay'ee na mudate keessota sanillee ammatti isiniif ibsu hin barbaadu yeroon isinii ibsu jira yaani yeroo qabadheera jarjaraan bineensa gaafa cimiinaa Oromoon kanaaf jarjaree waa hunda isinitti himu deebilee gaafii gina gaafatanii fi yookiin immoo wantoota ibsadu baay'een qaba garuu isas nafaana tura yeroo isinii deebisuun qaba kanaaf daawwattoonni kiyya ammas nafaana tura gaafii kiyya itti fufee jira Oromiyaa jiitu daraari biyya koo Aliyyi kan jedhamu diraamaa kee yaadee jira naan jedhe Rahel ana dhufu bashasha nama baga nagaan nuuf deebitee dammatiyya na jedhe kanaaf galatoomii Oromiyaa jiitu daraari biyya koo kan jettuuf baay'ee galatoomii kanaaf anillee baay'ee siyaade tokko barreessuu keetiif galatoomii akkana barbaadaa turte tokko barreessitee tokko barreessaa isiniin jedheen ture daawwattoota kiyyaaf atillee galatoomii habiibti dhiiraaf dhalaa ta'een beeku galatooma ilmaannan Oromoo daawwattoonni kiyya baay'een isin jaaladha kanaaf nafaana turaan affeerraa kiyya kara gaafii afaniitti deema aywa siinqee maaf badde Rahel ani kanuma si gaafadhaa naan jette kanaaf wanni nani badeef tokkofa yaani keessota baay'ee na mudate inni lammaffaan ulfan ture sa'aatii ulfaa sanitti viidiyoo waraabee ol kaa'uun hin danda'a garuu sa'aatii sanitti immoo asiifachi deemee viidiyoo waraabuuf baay'ee natti ulfachaa ture haadha qabummoo boqonnaa si barbaachisa waan jedhaniif ani dalagaan turre iddoon kennineef hojii kiyyaaf sa'aatii sanitti ani garaadhaan qaba waan ta'eef kanaafan badee keeziin tokko kana keezii biraammoo yeroo biraan ibsachuu danda'a nafaana turaan affeerraa kiyyaa kara gaafii taanutti tan darba firii gaafii Rahel ko'ette eessatti badde maal taate biyya galte moo heerumte moo maaliif baddee naan jette biyya hin gallee nan heerume asumattan heerume Yemenuman jira kan gaammaa'ii na inshaallah maatii kiyya laalee deebi'uu hin danda'a ani akkuma beektan biyya galee jiraachuu fedhii hin qabu yoon galeerree boodarraa ta'uu danda'a rabbi yoo naa milkeesse waan baay'ee dalaguun barbaada waaqayyo naa milkeesse kanaaf biyyan gallee Yemenuman jira nafaana turaan affeerraa kiyyaa kara gaafii ittaanuttiin deebi'a tokkummaa sorsa gaafiin ittaanu jechuu tokkummaa sorsa Rahel to welcome intala biyya koo jedhe nama ajaa'iba dhugaa ijoollee waliin guddadhe ijoollee waliin baradhe ijoollee ollaa kiyyaa yeroo duraatiif gaafii naa barreessuu keetii fi tokkummaa anillee weessitee siin jedhee jira galatoomii mucaa biyya kiyyaa baga jiraattee siin jecha anillee kara gaafii kaanitti ittiin deebi'a galatooma kanaaf geexuutuuf hin heerumte keessumaa daa'ima ree waan qabdu natti fakkaata yoo qabaatte waaqayyo siifaa guddisu jette daa'iman qabaa amiin naafaa guddisu inshaallah mucaa saba isaatiif ta'u mucaa namni itti naarree mucaa nama gammachiisu mucaa saba isaatiif ta'u naafaa ta'u du'aa naa godhaan asumaan ergaa kiyya kanaaf gaafii ittaanitti deebi'a nafaana tura baahilaa nu geessi hay Rahel baga deebite ana baga jiraatte jedhe anis siyaade jedhe anillee siyaade jira galatoomii kanaaf kara gaafii ittaanitti deebi'a gaafileen keessan akkuma beektanii gaafii maaliif gaafii kiyya dhiiste gaafii kaan dubbiste akkan jenneef gaafilee wal fakkaataadha gaafii xiqqashuma shi angataate walirraa fagaatuun filadhe kaan screenshot godhee isinii dubbisaa jira kanaaf cilaalootiin welcome back baga nagaa dhufteedhe well stay siin jedheera galatoomii zamzam baga nagaan deebitee garuu ani gaafiin kiyya ati deesse naaf deebiseettee eeyyen habiibi waa kara gaafii kiyyaatittiin deema nafaana tura boontuu Oromoo baga deebite baay'ee siyaanne asumaan
asumaan maatii naaf ta'ii adara orootte rakkoon qabu maatii siif ta'a maatii ta'uun yookiin immoo subscribe gochuun maallaqan gaafatu rakkoon qabu subscribe isinii godha ijoollee Oromoo nu waliin jajjabeessin eenyumtuu waliin jajjabeessu subscribe gochuu bicha aduun ta'e nama rakkoon qabu viidiyoon kee akka tasaawuna bira dhufe share si gochuu illee danda'a kanaaf ijoollee Oromoo jajjabeessaa tokkoffaa warri nu fuuldura jirtanis warri duuba jirtanis wal gargaaraa jecha karaa gaafii kiyyaatti hin deebi'aa nafaana turaan affeerraa keenya Joofiyyee Tarreessaa Waaqayyo abdii koodha kan jedhu immoo maal jedhe tokko barreesse Raa'el gaafini koo jedhe gaafini koo inni tokkoffaan ati biyya galte moo maaliif miidiyaa irraa fagaattee inni lammaffaan ni heerumte gaafin koo kanuma bareedduu koo galatoomika bareedaa koo yookiin bareedduu koo siin jedha galatoomisiin jecha biyya hin galle miidiyaa irraa kanan badeef immoo akkuma dura ibsetti sababan garaadhaa qabuuf natti toluu didee yaa'anii ni beektu jireenya haaraatti seenee jireenyi sunis yaa'anii ni jira ka wanti baay'een ni beektu ka gaafa jireenyaatti seenanii responsibility namarraa eegama yookaan responsibility fudhachuu jechuun ulfaataadha nama beekutti animmoo yaa'anii haaraa yoo taate responsibility in ulfaata amma somaa mootii Waaqayyo agaratoomuu responsibility hunda fudhadhee tanan ifarra dukkanarraa kara ifaatitti deemee Waaqayyo argalatoomuu kuno har'a ga'ee jira isiniif deebi'ee jira yoomuyyuu miidiyaa irraa na dhabdanii inshallah nafaana turaan gaafii kiyya Ajman Saafir tokko barreesse dhugaa ani biyya galtee moo eessa deemte jedheen yaadaa ture baganu deebite dammatoodhe galatoomi isin atillee bagane eegde kanaaf munaan tokko barreessite nama meeqa si gaafadhe dhugaa Waaqayyo jette galatoomi siin jecha kara gaafii kaanitti deebi'a hordoftoota kiyyaa walumaa galatti isin galateeffadha galatooma nagaafachuu kechanii fi wanni nani gaafii kana dhiyeessee fi namoonni ammam nagaafatu chaanaalli kiyya kun immoo hangam dalagaa jira yoo sirriitti dalagu ta'e irratti hin dalaga jabaadhee dheetinan eegale garuu galatoomaa dhugaa Waaqaa chaanaala waggaa fi wayi taa'ee hangana laaltanii deebii gaafilee kiyyaaf deebii naa kennuuf baay'ee galatoomaa galanni kiyya kan daangaa hin qabne nafaana turaan affeerraa kiyya Shego baga nagaan dhuftee baay'ee sisoqaa ture dhugaa jedhee tokko barreessite galatoomi rabbiraatuuf maaf badde ati garuu jedhe wannan badeef dura sinii deebiseera nafaana turaan affeerraa kiyya deebika dirhaani welcome mucatti eessa nurraa badde siyaanne eessumatti badde bineensi si nyaate Yuusullee dhaayii jette bineensi na yaate kuno yuusee ifatti miidiyaa irratti na deebisee jira nafaana turaan affeerraa kiyyaa ta'u kara gaafii kaanitti ittiin deemaa jechuudha. Yaa rabbii kiyyaa akkuma agartan gaafileen baay'eedha garuu isaan keessaa filadhen jedhee isaan keessaas kana filadhe kuno baay'eedha ammas nafaana turaa kuwii at kan jedhu kun immoo maal jedhee dursa baga nagaan deebitee dursa baga nagaan na eegdeen jira kanaaf ilmoo argattee jirta rabbi siifaa guddisuu jedhe amiin eessatti heerumte jaarsi kee lammii kamii gaafii gaafatamte tokko keessatti hiriyyaan qabaa yoo inni nagane malee ani hinganu malee isatti heerumaa jettee isatu yeman dhufamoo nama biraa heerumtee yoo nama biraa ta'e kan biyyaa isatu si gane moo situ ganee amma jaarsa kee sibira jiraayii jechuu isaati kanaaf jaarsi kiyya kan biyyaa ni fuudhe akkuma beekamu namoota baay'ee beekaa yuutuubaroonni beekuu dhiisuu danda'u ijoollee naannoo kiyyaa as jiran ni beeku waggaa 7 eegee ni fuudhe Oma rakkoon qabu carraa gaarii nu ofii ani fi ijoollee naannoo tokko ganda tokkooti obboleeyyan ammasi
kanaaf anananii heerume immoo nama lammii biyya kiyyaa nama Oromoo nama naannoo Arsiiti. Kanaaf ammaaf akkuma isin nagaafattan walumaan jirra. Waan boru waaqayyo akka jedhetti waan har'a maree waan boru keessanii miteedhe. Hanga ammaatitti jaarsa kiyya walumaanan jira. Kanaaf nafaana turan affeerraa kiyyaa kara gaafii ittaantti deebi'a. Aywa Ikram Aliyyi dhugaa sitti tole jira. Garuu eessa badde biyyatti galte moo ni heerumte moo ani kanumas si gaafadhaa jechuusaati kanumas si gaafadhaa de Siinqee miidiyaa baay'ee si yaannee jirra jette welcome Madin Arsii Roobe welcome to Yesus Gooftadha welcome my sister jedhani kana walirra jira waan ta'eef ani ni deebise kanaafika dhugaa natti toleera maaliif amma xiqqoo hirradhee jira dahee yeroon ka'u baay'ee furdadheen ture kanaaf baay'ee furdachuu hin barbaadu inshallah akka xiqqoo hirrachuu nan barbaada kanaaf galatooma isinin jecha kara gaafii kaanitti deema nafaana turan affeerraa kiyya sabboontu oroo kan jedhume welcome ani gaafii qaba jette tokko maaltu si balleesse miidiyaa irraa hin heerumte jette sababuma baddeef nuuf himi gaafiin kiyya kanumaa akka deebiinaaf deebiftu abdiin qaba galatoomeette atillee galatoomii gaafii gaafachuu keetiif akkuma beekamu kaa deebiin kanaaf heerumeen isin deebi'eera kanumaa sababni nani qabu Daraartuu tasfee waaw Raahel baga nagaan dhuftee jecha akka daa'ima qabdu argee jira garuu dura iyyaa biyyaa qabaa jettee turtee amma eessa gattee asitti heerumtee gaafiin kiyya kanumette kanaaf innis rakkoon qabu carraadha waan ta'eef hireen saree maraatudha. Bakka ofii feete nama dhaabdeettee Oromoon kaayoo beektanii kanaaf hireedha asitti heerume mucaa tokko argadheera isiniin jedhee jira waan ta'eef ani hiree kiyyatti hin gaddusii hireedha waan ta'eef homaa wanni nani gaddeemtu hin jiru baay'ee gammadeen jira keessi kiyya gammadee gammachuudhaan guutee anallee miti ana bira darbee maatiin kiyyallee gammadaadha akkan heerume ittime akkan deettimeetiin hin jira. Kanaaf deebii keessan hundumaafuu gaafii keessan hundumaafuu deebiin kiyya kanuma heerumee jira isiniin jechaan jira. Aywa ammuulaaf kan jedhummoo jalqaba irratti baga nagaan jiraatte haadhoo koo gaafiin kiyya heerumtee badde moo yoo heerumte maaf dhoffattee yoo heerumte bultii gaarii siifaa ta'uu naan jedhanii amiin. Hin dhokfanne sababni aflaan godhatiin yaani keessota baay'ee ture sa'aatiin nani heerumsani hin beekne akkama akka ta'e carraa ta'e keessota baay'ee ture sanaa dirree keessota baay'ee ture maatii kiyya keessarree keessitu jira kanarraa kan ka'e aflaa maal kanan godhanne kanuma malee wanna addaa humtuun jiru nafaana turan affeerraa kiyya. Sooretu baga nagaan dhuftee gaafiin kiyyaa ni heerumte yoo heerumte abbaan manaa kee fidii kottuu gaafiin koo kanumaa baay'ee si jaaladha sanyii to'ette kanaaf abbaan manaa kiyyaa isiniif dhiyeessa viidiyoo biraa irratti na eegadha har'aaf gaafilee dubbisuun dhufee viidiyoo ittaanuu yookiin immoo viidiyoo biraatti irratti na eegaa gaafii waan yaani keessota jiraniif isin kanan ibsuuf viidiyoo biraa haa ta'u har'aaf kanuma kana isin dubbisa nafaana turaan affeerraa kiyya gaafileen akkuma isin jedhe gaafilee wal fakkaataadha gaafiin kiyya kanaaf gaafii baay'ee isaa isin dubbiseera gaafileen ani baase kanuma isin jechaan jira. Gaafii Arsii Tube welcome bareedduu ko ani waan biyya galtee se'ee baga nagaan deebitee hedduu si jaalannatte anillee hedduun isin jaaladha daawwattoota kiyya baay'ee galatoomadha gaafileen keessan baay'ee na gammachiiseera
nafaana turaa jechuun affeerraa kiyya. Ayiboo hordoftoota kiyya gaafileen gaafatameef kanan ani filadhee dhufe kanuma daqiiqaan yoo baay'ate nama nuffisiisaa si gaafii dubbisuun baay'ee ulfaataadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nafaana turaan affeerraa kiyyaa ta'uu viidiyoo lammaffaa irratti wal argina.